Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warri amantaa biraa shamaa harka fuune. Adaraa rabbumaaf jecha waan itti amantaniif jecha viidiyoo kana scroll gootanii jalan darbina. Egaa obboleessi keenya asirratti suuraa asirratti argitan kun Caalaa Nuureeti. Egaa akka malee dhukkubsataa jira jechuun odeeffannoo keessaan nu gahee jira. Egaa rabbiin haasaa guutuutti rabbiin haa Kabajamtootaaf jaalatamtoota keenya Caalaa Nuuree namni wallaalan jiru gurbaa warra Harargee sanaa bareedaadha. Shaarukaan Oromoo jetti shamarree Oromoo. Oduun Oomaan irraa dhufaa jiru oduu gaddisiisaadha. Gurbaan qaxaleen xiqqaan kun dhukkuba hamaadhaan qabamuun dhagahameera. Baay'ee dhukkubaa jira. Namoota akka jedhanitti bofa yookaan buutii yookaan marrataatu hiddee jedhanii maziraa keessaa jechuudha. Biyyi Oomaan egaa akkuma beekamu bofa heddummaatti. Waan lafarraa lo'u kana heddummaatti jechuudha. Akka jedhan namni gariinis ammoo waan adda addaa dubbatan gariinis ija shamaraatu nyaattee gurbaan ni bareeda. Budaa tuqee warri jedhanis ni jiranii. Kana hunda bira darbuun akka oduun takka miliqaa jirutti mucaan miidhameera wanni jettullee miidiyaarra oofamaa jira. Sagaleen gurbaallee ergi badee guyyoota muraasa geera. Guyyoota afran dabran duratti akka baay'ee dhukkubaa jiruu fi akka of dadhabee jiru dubbatee ture. Sanaan boodatti immoo miidiyaarraa dhabamee jira jechuudha. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota YouTube chaanaalii kana subscribe gochuun like gochuun nu waliin tura. Godinyoota isaatii fi namoota isatti dhiyaatan kanneen akka Caalaa Ooroo, Aamee Abbaa Jaalalaa fi gurbaa amma beeksisa takka hojjetee ture sanarratti dawwallee akkam keessa jira haala kam keessa jira ijoollee wallaa naati. dawwallee isinii Nuti gaafata. beennaa isinis beektanii waan ta'eef. Kanaafuu rabbumaaf jecha du'aa eeggoodhaa fi egaa rabbiin akka afiyaataatti deebisu akka nu bira dhaabbattanus kabajaaf jaalala isin gaafanna. Galatooma ulfaadha. Kabajamtoota fi jaalatamtoota keenya egaa biyyi Oomaan biyya Yamanitti dhiyoo jirti. Yamanii fi Dubaay gidduutti argamti. Garuu biyya sana keessatti seera qabeessummaan hin jiru. Seera qabeessaan hin naqamu biyyattiin. Ammaasis biyyattiin fi mootummaan Itoophiyaa wal quban qabanii imbaasii garaagaraati jechuudha. Imbaasiin biyya sana hin jiru. Galuudhaafuu rakkisaa keessa jira akka viidiyoo ammaa agartanitti. Garuma biyya haadhaaf abbaa isaa deebi'uudhaafuu rakkoo hamaa keessa jira. Biyyatti deebi'uudhumaafuu rakkatanii jiran jechuudha. Gurbaan akka agartanitti hedduu miidhamuusaa ni hubattan. Maal rakkate dhiiroo? Maaltu dhukkube? Biyyi Oomaan biyya seera qabeessa miti. Amma fakkeenyaaf Suudii seera qabeessaan illee dhaquu haa danda'amu malee galuu yoo barbaadan tikeettii kutattee galuu dandeessa. Garuu biyyi Oomaanii fi Itiyoophiyaan walitti ayyarii illee hin qabanii dirreen xiyyaaraa illee hin jiru. Paayileetiin illee Dubaay irraa yoo ta'e malee Oomaan irraa qaxxixaa biyya dhaquun waan danda'amu fakkaatu mee viidiyoo kan dhaggeeffannee walitti haa deebinu. Adaraa nama tokko taati malee nama ofii nu keessaa hin nabu. Adaraa du'aa hinaa godhaa rabbiin haafiyaa kee duraanii olitti rabbiin si haa deebisuudha. Adaraa maallaqaan hin bittanu du'aayi. Moo naman kadhattanu rabbii kadhattani maana kadhatten jedhu. Adaraa rabbiin naa kadhaa yoo viidiyoon kiyya kun akka caaraa isin bira geesse rabbii fayyaa keessan hin qabini. Jireenya biyya ormaa keessatti bowwuun mataa akka isheen jabaattu nama mataa dhukkubsatee beeku beeka. Nama jireenya biyya hambaa keessa jiru beeka. Arabni guyyaa lamaan booda fuula gaariidhaan isin ilaaltu. Wallaahi laaziim nuti beennaa isinis beektanii waan ta'eef. Kanaafuu rabbumaaf jecha du'aa eeggoodhaa fi egaa rabbiin akka afiyaataatti deebisu akka nu bira dhaabbattanus kabajaaf jaalala isin gaafanna. Galatooma ulfaadha. Abdiin Abbaa Jaalalaa viidiyoo kana kan waraabee gaafa inni baay'een dhukkubsatini. Yeroo reef dhukkubsachuu jalqabuudha. Ergi inni dhabame gaafiin hedduun Caalaan isa dhaqe jedhu deebii hin arganne. Ergi inni dhukkubsatee as takka namni isaa dhukkubni jabaatee as namni waa isa dubbatan jiru kuni yeroo reef jalqabbii isaati. Gaafa viidiyoon kun waraabamee bahu inni illee dubbataa ture. Akkas dhukkubaa ture dubbataa ture. Viidiyoo Abdii Abbaan Jaalalaa barreesse kuni hojjete kuni osoo inni sirriitti hin miidhamin osoo inni hin dhukkubsatin jechuudha sirriitti reef dhukkubuu jalqabu sana keessa waraabame jechuudha. Erga immoo viidiyoo kun torban takka yookaan torban lama dura waraabame anillee man hordofaa ture. Erga afurri isaa miidiyaa kanarraa dhabame oduun takka oduun addan bahiin takka faca'uu jalqabee Caalaa Nuuree du'eeraa yaadi jedhu ergi miidiyaa kanarraa faca'uu jalqabee immoo inni gabbahee yookaan namni isa bira jiru hin dubbanne. Isa qofa miti gaa ijoolleen isa waliin jiran illee hedduun miidiyaarraa akka tokko dhabamanii poolisii shamarranii Aamee Abbaa Jaalalaa jarri kun guyyuma duraa sana Caalaa Nuuree baay'ee takka dhukkubaa jira. Caalaan Nuuree miidhamee jira jechuu malee wanni jarri gabbaanii dubbatan hin jiru.
Alaa kulli haal wanti nuti jennu rabbiin yoo jiraate rabbiin fayyaa haa kennuu fi yoo hin jiraannes rabbiin caffee jannataa keessaa haa kaa'u. Maatii fi firootan isaallee rabbiin sabrii haa kennuu fi nama kana namni kun akka Oromootti dhabne nama simbo qabeessa akkuma bifa isaa kanallee haala gaarii qaba. Namallee hin tuqu nama hedduun walii galaa gandummaadhaan miti. Fammesummaa yoo fammesuu ta'e fuuluma isaa kanaan fammesee malee nama ganda namaa waliin dhahee namoota ganda namaa arrabsee jedhu miti. Caalaan duraa akkuma beekamu. Egaa guyyaan dhalootaatu beekama malee guyyaan du'aa hin beekamu. Rabbiin abbaa barbaadee furata abbaa barbaades immoo akkuma barbaade godha jechuudha. Garuu duuti kun duutii ol addaa biyya ormaatti du'uun lama du'uudha. Biyya ormaa keessaa immoo biyya akka Oomaan, biyya akka Yamaan, biyya seerri hin jirre, biyya namni hin jirretti immoo du'uun daraasaan hundiyyuu akka inni biyyatti hin deebineef rakkisaa ta'a. Oomaanii fi Itoophiyaan hariiroo hojjetaa fi hojjechiisaa walitti hin qabdu. Hariiroo dinagdee fi siyaasaallee walitti hin qabdu. Xiyyaarri jaraa walitti hin balali'u jechuudha. Kanaafuu gisee biyya deemtanullee biyya deemtan ilaalladha isiniin jedha. Galatooma.